Yoo yaa harka fuunee nagaan nagaa caalu nagaan waaqayyo waaqa jiraata haala bakka jirtan hundaatti isiniif haa baay'atu hordoftoota iteen mucaa jaalalaa jalatti warreen argamtan akka mooltan nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kiyya galata waaqayyo oolmaan akkam isin biraa jirtu miti baga jiraattanii wal dagannii walirraa babbannee cirragaa gidduu kana sababiin isaa hojiin kunis amma biizii nu godha yogguu ufee amma ufutti hin dhufa jenneetu wanta itti galma isaa sirreessina yogguu itti galamu immoo baay'ee wanta hojjetamutu jira waan ta'eedha wanta sirreessinus wanta hojjennu hin qabne sinin jechuun jaalladha. Innaa warreen soomaa jirtanii baga ittiin isin ga'ee Ramadaan Kariim isin jira warra musliimaa hunda keessaniidhaaf. Innaa nagaa keessan miti obboloota koo fayyaa ooltanii akkam ooltan nagaadha galata waaqayyo. Innaa mucaan kun yeroo hundaa gorsa nu gorsitu waan ishee irratti barannu hin qabnu waa'ee dhibee mashii haasofte warreen naan jettan dhiifama guddaa isiniin jedha. Ani yeroo tokko otoo namni anillee nama baay'ee nan baradha barumsa baay'ee namarraa nan argadha waan ta'eedhaaf namni osoo anarraatti barate baay'ee bareeda jedhee manni amana nan abdadha isiniin jedha. Innaa oolmaan kan keessan akkami nagaadha miti akkam hojiin kun akkam isinitti jira. Akkami raasaa jirtu moo sirraasaa jira ana biraatee egaa walba keessa walma raasaa jira siniin jedha hojii kana waaqayyoof haa galatu hunduma isaafiyyuu innaa fayyaan jiraata jennaan immoo ejjanna rakkoon hin jiru siniin jedha obboloota koo waaqayyoof haa galatu waan hunduma isaafiyyuu waan godheef isatu beeka siniin jedha har'as ajandaa haaraa sinii qabadheen jira sababiin isaa maaliif yeroo hunda waa'ee beekee waa'ee rakkina kee waa'ee beekaa ofii makee dadhabbina kee nutti haasoftanaan hin jedhiin aayifama siniin hin jedha hunda keessanuu baay'een isin jira innaa sababiin akkas jedhee fi ani jechuudha yeroo duraa isinitti taasiseen ture akkuma haala tokkoon walirraatti babbaduun jiru haala tokko walirraa dhibamuu yookiin immoo walirraa fagaachuun akkuma jiru haala nageenyaa haala yekkuu jechuun haala nagaa ofiitti dhukkubsachuu yookiin immoo hiphachuu jechuudha. Ani dhugaa waaqa isiniin jechuudhaa fi biyya kana edda dhufeetiin ani marfee ta'es qoricha ta'es fudhadhe malee biyya keessatti guyyaa tokkollee mana yaalaa deemee hin beeku waaqayyo kiristoos misikirii qote waaqayyootu hunduma isaayyuu beekaadha. Ergan biyya kana dhufee kana lollee isinitti himee jira ilkaan 4 baasiseetaniin jira isiniin jedhe achi keessatti baay'ee hiphachaan ture ammas obboloota koo waaqayyoon naaf kadhadha piliis isiniin jedha maaliif ammallee waaqayyo beekaadha dhufasaafuu haala mijeessa malee. Ammas akkasuma lukkoo jala saattii ta'ee jirbi koollee na okkubaa dhaabachuudhaaf daqiiqaa tokko dhaabachuudhaaf boqonnaa hin qabu jechuudha waaqayyo immoo hunduma isaa keessattuu haala mijeessa. Innaa malee kun qoricha guuranii naaf laatanii mana yaalaan ture tokko kanatti biizii na godhe hojii ma qabatuyyuu hojii ma faana ta'uyyuu kana biizii na godhe walirraa fagaachaa jirra siniin jedhuuf hordoftoota hunda keessanii innaa hiriyoota koo taatanis warreen akkuma amantaa keessanitti warreen musliimaa waaqeffataa ortodoksii beentee taatanis waaqayyo waliif haa kadhannu meestti biyya namaa kana keessatti kan nagaatiin deebisee nama fide deebisee biyya ofiitti nagaan nama deebisee maatii ofii hundaa harmee abbaa beeksisa hundumaa nama argisiisu waaqayyo qofaadha. Waaqayyoon ala hin jiru tokkoyyuu kanaafu mee waaqayyo waliif haa kadhannu yoo waaqayyo nama gargaaре malee bahanii galuun galgala kanarraaf illee booda dammaqnee kaane hojii itti karoorsinuu jechuudhaaf baay'ee ulfaata kanaaf waaqayyo waliif haa kadhannu siniin jedha pileesii waaqayyo hunduma isaaf beekaadha waan godhu hundumaaf waan beeku hojjeta malee wallaalee tuu miti waaqayyo hin beeku hundasaayyuu kanaaf siniin jedha ammas waaqayyoon naaf kadhadhaan illee siniin kadhadhama danda'ame. Wal cina haa dhaabbannu tsaluutti keenya hunduma keenyaan ammoo amma dandeenya amantaa keenyaan biyya namaa keessa warri jiru mee waaqayyo nagaan akka deebisee nu galchu biyya nagaatti maatii nagaatti nunis nagaa godhee qilleensa fayyeerii isaa hundumaa abboome akka nu deebisu waaqayyo waliif haa kadhannu siniin jira obboloota koo. Innaa hojii kanarratti immoo of eeggadhaa siniin jedha sababiin isaa zayitiirra yeroo dhaabbannee zayitii xabbasnu waa baay'eetu jira irra keessaanii furniin hin hojjeta yoo ta'e jalaatinis furnii sana banneetu hojjenna yoo ta'e baay'ee ulfaata sababiin isaa yogguu fuxaayirii keekii waa tokko hojjennu isa jalaa yeroo bannee keenyu qilleensa yeroo nammoo isa kana kan ibidda baatu. Zayitiin namatti dhangala'uurayyuu zayitii of eeggannootiin achi wanti isaa ofirraatti jechuudha qabannoo kan isaa ofirra naannisanii hojjechuu ni danda'ama kun garuu kan elektirikiitiin namatti dhufu yookiin immoo kan gaazii kanaan ho'iinsa achirraan tokko urraan kan namatti dhufu baay'ee balaa ulfaataadha kan namarra ga'u jechuudha waan siniin jedhu furnii jalaa bantanii yoo keessanii yogguu qilleensi xiqqoo isheetti aqeellitu furnii sana bantanii keessanitu taanaan deebistanii cuftanii taanaan isa kana kan balaa baatu maaliif jennaan aqee fuula keessanitti kan aqee tokka'e yookiin immoo ofiisaa fanaddee kan fuula ofii balleessu isa kana
zayitii raasii waaqayyoo amma nama gargaaree of eeggachuun bareedaadha. Hojiin baay'eetu suutuma jennee hojjennu. Kanan xumuraatti dhugaa isa kaanii kanan xumuraatti kana biran geessisaatti lubbuu ofii yookiin immoo ofii miidhamutu jira obboloota qofaa eegnu siniin jedha. Indaa jabaadha warreen hojiin sinitti baay'eetu sumaa miti nuttis hin baay'atan nama lama taanee hojjenna waaqafaa galatu malee hunduma isaati. Na baay'atu segaa homaa miti siniin jedha jabaadhaa biyya namaa kana keessatti harka wal qabannee wal jajjabeessinee wal wajjiniitiin haa baanu warri galuudhaaf karoortanii gara fuulduraatti jirtanis rabbi dura keessa naa ba'u warri immoo ganaa hin galla jettanii waggaattis ta'u lamattis ta'utti karoortanii jirtanis rabbi si wajjin naa ta'u siniin jechuun jaalladha. Innaa jabaadha waa baay'ee nama mudata ramadaan kana keessa baay'ee dhugaa zayitii dhangala'uu dhufaa namatti dhangala'uu bichaa utuu hin ta'iini beekaa mudannoo baay'eetu jira. Inni kaanillee beekaa waa baay'eetiin karaa baay'eetiin nama mudata garuu achi keessatti jabaannee wanta hojjennu sana itti yaadnee ana ta'ansaa baay'ee yoo ta'uyyuu jechuun hojii nutti baay'atuyyuu sammuun keenya hojii sana tokko yoo ta'u baate nutti baay'atan nutti meeqa ta'uyyuu isuma sanarratti karoorsinee suuta jennee yaadan hojjechuun irra jiraata siniin jedha. Arabootaaf ta'e immoo yoomiyyuu taana boqonnaa namaaf hin kennan. Yeroo baay'ee dhugaa waaqa yeroo baay'ee jechuudha nama jeequu yeroo baay'ee beekaa isaan hin beektan. Kanaafuu jabaadhaa siniin jedha piliis. Warreen asitti aansuudhaani kanatti aansuuni warreen sabiskiraayibinaaf hin goone maatii kiyyaan taane sabiskiraayibinaa gochuudhaan maatii iteenuu mucaa jaalalaa jedhutti dabalamaa siniin jedha. Keessanuu baay'een isin jaaladha sheerillee naa gochuu hin dagatinaa gooftaan ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Innaa hin badinaa walirraa hin babbannu walaa jajjabeessinu wal cinaa haa dhaabbannu oromoo wal jajjabeessutti beekaa wal cinaa dhaabbatee abshir jedhee wal jajjabeessutti beekaa jajjaba warra lallaafii jajjabeessee harka qabee lafaa kaafachuutti beeka siniin jedha. Innaa kanaaf wal wajjiniin haa hojjennu wal wajjiniin haa kaanu amma hojjennu keessatti walaa jajjabeessinu siniin jedha obboloota baay'een isin jaaladha gooftaan ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Haala bakka jirtan hundumaa keessatti haalli keessan kan hin mijatiin waaqayyo haala keessan haa mijeessu. Innaa wanna karoorsatan karoora keessan maqaa Yesuus hin galamma isiniif haa ga'u isiniin jedha waaqayyo waliif haa kadhannu karaaf kallattii hundumaanuu gooftaan nu wajjin haa ta'u anaanis naaf kadhadhaa isiniif hin kadhadhaa wala jajjabeessinu isiniin jedha. Innaa jabaadha ramadaan kana keessa of eeggannaatti nu jedha pilis isiniin jedha sababiin isaa hin ulfaata hojii akka ulfaatu wallaalee miitanaan beeka garuu kana keessatti yoo of eeggannootti nu hojjenne malee kan miidhamaa kan ta'e yookiin immoo qaama hir'attummaa yookiin immoo waan hundumaa karaa hundumaatiin kan hir'atu nuttidha. Araboonni yoo nuti miidhamne isaan nuti borga nama biyyatti nu deebisanii miidhamaa keenyas ta'e fayyaa keenyas ta'e dhukkubsataa taanaan isin hin barbaadani ammati fayyaa kitaatuudha kan aramis barbaaddu. Innaa sila kana ta'eefuu ufaa eeggannu ufaa qabannu seera yaadaan itti yaadne suuta jennee haa hojjennu jabaadhaa siniin jedha shaaloom gooftaan ayyaana isaa isiniif haa baay'isu baay'een isin jaalladha. Sabiskiraayib sheer laayik gochuu hin dagatiina ittiin mucaa jaalalaa maatii koonaaf ta'a siniin jedha hundi keessanuu nagaan naaf tura.